Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuf suphaarra kan waliin ilaalu 3.33 equations involving exponent and radicals kan jedhu waliin ilaala haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turansiin jedha. Jalqaba irratti maal argina? Equations involving exponent kan jedhu argina. Taasisuudhaan immoo active 3.6 argina. Active 3.6 immoo maal jedha? Consider the following equations and discuss on their solution. Equation irratti nu kennaman kan A fi B jechuudha. Equation kana solution isaa irratti discuss godhaa nuun jedha. How many solution does each equation have? What are they? What can you generalize? Gama nuun jedha. Solution meeqa qaba nuun jedha. Solution meeqa qaba? Inni A irra jiru kunii fi B irra jiru kun jechuudha. Tokkoon isaanii solution meeqa qaba nuun jedha. Isaanis eenyu fa'i? Akkasumallee erga solution isaan kana erga hojjenne wanti nuti generalize goonu ni jira. Innis maalidha kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Egaa jalqaba irratti maal goona? Ishii A kana yeroo hojjennu, ishii A kana irra jirtu kana yeroo hojjennu gaaffii A irra jirtu jechuudha. X square equal to 4 nuun jedha. How many solution jedhee nu gaafatee ramti rega. Solution kana yeroo barbaannu maal goona? Gatii x yeroo barbaannu jechuudha. Gama lamaaniinuu radical jala galchina. X square is 4 is jechuudha. Radical jala galchina. Radical jala yeroo galchinu maal ta'a? Gatii x yeroo barbaannu gaa squarein kun radical kana ni balleessiti. Maaltu nu hafa? X qofaatu nu hafa. X equal to yen. X equal to plus or minus jenna. Dirqamadha jechuudha. Plus or minus jechuun. Plus or minus jennet radical of 4 jechuun immoo meeqadha? Radical 4 meeqaan baha? 2 dha mitiire? 2 jenna jechuudha. Gatiin x keenya meeqadha? Gatiin x keenya x wal qixa negative 2 fi negative 2 fi negative 2 fi positive 2 dha jechuudha. Negative 2 fi positive 2 kan inni as nu mirkaneessu jechuudha. Maal gootu negative lamaanis gaafa hojjettan positive lamaanis gaafa hojjettan equation ishii kana keessatti nu mirkaneessa jechuudha. Kana jechuun negative 2 square gaafa gootan meeqa nu kenna? Wal qixa 4 nu kenna. Kanaafuu gaaffii irra jirtu kana nu mirkaneessa jechuudha. Positive 2 square gaafa gootan positive 2 square gaafa gootan meeqa nu kenna? 4 nu kenna. Kanaafidha nuti plus takka plusidhaan takka negativeidhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Kanaaf nuti plus or minus inni jennee hojjennu sun kanaafidha jechuudha. Lamaan kan inni nu dhugoomsu. Positive 2 fi negative 2 nu dhugoomsa jechuudha. Equation B irra jiru immoo yeroo hojjennu maal goona? X the power of 3 equal to negative 64 jedhamti. Negative 64. Kana maal goona yeroo hojjennu maal goona? X the power of 3 equal to negative 64. Kana jechuun eenyu faana wal qixa? X the power of 3 equal to negative 4 the power of meeqaati? 3 the power of 3. Ishiin kun negative 64 eenyu faana wal qixa? Negative 4 power 3 faana wal qixa. Negative 4 power 3 faana wal qixa. Maal goona ishii kanas jechuudha? Akkuma isa dura irratti hojjenne cube root jala galchina. Cube root jala galchina. As sadi qabdi. Cube root jala galchina. Ishii kanas cube root jala galchina. Cube root jala galchina. Cube root jala loo galchinu asitti x the power of 3 kun jechuudha. Ishiin tun x the power of 3 kun sadi kun ishii kan balleessiti cube root kana balleessiti. Power 3 kun power of 3 jennamti. Power of 3 kun maal barreessa? Maal balleessa? Cube root ishii kana balleessa. Akkasuma inni kunis cube root inni kunis asii kan balleessa ishii kana balleessa jechuudha. Ishii kana balleessa. Sana booda maaltu nu hafa? X yen. Xin wal qixa maaltu nu hafa? Negative 4 tu nu hafa jechuudha.
x'n maaltu nuufa negative 4 tu nuufa jechuudha. Kanaafuu gatiin x keenya 4 dha. Negative 4 dha. 4 otoo hin taane negative 4 dha. Asitti solution meeqa qaba jenna jechuudha ree? Solution tokko qofa qaba. Tokko qofa qaba. Inni b irra jiru kun tokko qofa qaba. Inni a irra jiru kun immoo 2 dha. Inni eenyudha? Negative 2 fi positive 2 dha. Inni b irra jiru kun immoo negative 4 qofa qaba jechuudha. Kan nu mirkaneessu asitti b irratti jechuudha negative 4 qofatu nuuf mirkaneessa jechuudha. Nuuf mirkaneessa negative 4 qofa nuuf mirkaneessa. B irra kan jiru immoo negative 2 fi positive 2tu nuuf mirkaneessa. Itaan sunaan immoo note kan jedhu kana mee haa ilaallu. For a greater than 0, a the power of x equal to a the power of y if and only if x equal to y. Egaa maal jedha asirratti n irra guddaa 0ti, n irra guddaa 0ti, a the power of x equal to a the power of y if and only if x wal qixa y ti. Kana jechuun mee fakkeenya wayyaa fudhannu. Lakkoofsa 2 jennee fudhannu. Maaliif lamni irra guddaa 0ti miti ree? Irra guddaa 0ti. 2 paaworii x wal qixa 2 paaworii y isaan kun wal qixa ta'aniiru taanaan akkasuma x fi y wal qixadha jechuudha. Akkuma argitan beeziin isaa wal fakkaata kana jechuun beezii jechuun a isa jennee kana jechuudha. A immoo akka maalitti fudhanneeti 2 jennee fudhannee akka fakkeenyaatti jechuudha. N asirratti beeziidha. A the power of x equal to a the power of y wal qixa ta'aniiru taanaan x fi y wal qixadha jechuudha. Kana jechuun immoo x'n kun jechuudha irra guddaa 0 ta'uu qaba. Leezaanii ta'uu qabu. Irra guddaa 0 ta'uu qaba jechuudha. Mee example ilaallu. Example asirra ifasinii ta'a. Asirratti ifasinii hin taane yoo ta'e solve the following a b jedhee nu kaayeti jira. Solve yaa goonu nootii asirratti nu kenne kanarraa jechuudha. Nootii asirratti nu kenne kanarraa mee solve haa goonu. To the power of x equal to 8 dha miti ree? To the power of x equal to 8 nuun jedha. Egaa maaluun jedheeti jira nootiin nu kenneeti jiru. A the power of x equal to a the power of y. Amma gaa beezii ishii kana wal fakkeeffachuu qabna. Beezii ishii kana a ishii kana jechuudha. A jechuun immoo asirratti eenyudha jechuudha? 2 dha jechuudha. Amma gaa beezii ishii kana faana wal fakkeeffachuu qabna asitti jechuudha. To the power of x equal to the power of 3 faana 8 jechuun ishii kana jechuudha. To the power 8 jechuun to the power of 3 faana wal qixadha. Kanaafuu asitti gaa beezii isaa faana wal fakkeeffanneerra waan ta'eef paaworiin isaas wal qixadha jechuudha. Amma gaa asitti paaworiin isaa wal qixa ta'a jechuudha. Kana jechuun x'n wal qixa meeqadha? 3 ta'a jechuudha. X'n wal qixa 3. Gatiin x keenya 3 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya 3 kan argamu. Ittaan sudhaan immoo b irra kan jiru kana mee haa ilaallu. 3 the power of x equal to 1 over 20 meeqaati? 27 dha. 27 dha. Kana gaa maal goona akkamitti beezii isaa wal fakkeeffanna? Beezii yeroo ishii 3 kana faana wal fakkeeffannaa jechuudha. 3 the power of x equal to 1 over 3 the power of meeqa ta'a? 3 the power of 3 ta'a. 3 the power of 3 ta'a. Kana jechuun 3 the power of 3 jechuun eenyu faana wal qixa? 27 faana wal qixa. 27 faana wal qixa. Kanaafuu akkasiin barreeffannaa jechuudha. 1 over 3 the power of 3 jennaa jechuudha.
Sana booda maal goona? 3 the power of x equal to 1 over 3 the power of 3 dhaan tire. Erga kana arganne maal goona? Ol naanneffannaa jechuudha. Kana jechuun 3 the power of x equal to 3 the power of negative 3 ta'a. Maaliifi akkuma asirratti argitan kunoo asirratti a irratti nu kenneeti jira. 1 over a n jechuun eenyu faana wal qixadha? A the power of negative n faana wal qixa. Kanaafu negative n yeroo jennu gaa negative 3 jechuudha asitti ishii kanarratti jechuudha. Kanaafu asitti beezii ishii wal fakkeeffanneeti jira amtire. Beezii ishii kana wal fakkeeffanneeti jira. Beezii ishii kana kun asitti wal fakkeeffannee jira. Maaltu nu hafa? Paaworii isaa ilaalla jechuudha ammoo. Sana booda paaworiin isaa x wal qixa meeqa ta'a jechuudha? X wal qixa negative 3 ta'a jechuudha. Kanaafu x equal to maal jenna? Negative 3 jenna jechuudha. Gatiin x keenya asitti negative 3 dha jechuudha. Gaaffii biirra jiru. Kun akkuma asirratti solution isaa argitan isinii kaa'eeti jira. Akkuma asirratti argitan isinii hojjeteeti jira. Hagas mara waan isin rakkisumti. Unit 2 keessatti barattanii waan dhuftanittis waan dhuftanii jirtaniif amma hagas mara isin rakkisu. Unit 2 keessatti xinnoo barattanitu jedhee yaada. Hagas mara isin rakkisu. Egaa some rule of exponential equation kan jedhu kana mee waliin haa ilaallu. Some rule of exponential equation. A, M and N are real number and A is different from 0 and B is different from 0. Egaa A, M, N real number dha. F, B immoo different from 0 dha. Akkuma dura isiniif hime kana ishii irra jirtu kana jechuudha. A the power of negative n jechuun 1 over a the power of n jechuudha. Kana jechuun akkuma asirratti argitan 1 over a n jechuun equal to a the power of negative n jechuudha. Maaliif ol yeroo naannessitan jechuudha. Ol yeroo naannessan negatiivaan dabartee jechuudha ishiin kun. N kun jechuudha. Biirra kan jiru immoo a the power of m times a the power of n jechuun beeziin ishii wal fakkaatti. Beezii a jechuudha. A wal fakkaattee jirti. Ishii tokko qofa fudhattaniit isa gubbaa lamaan paaworii jechuudha. Warra paaworii ta'an m fi n jechuudha walitti daatu. Akkuma asirratti argitan kun walitti daatu jechuudha. Ittaan suudhaan immoo a the power of m the power of n jechuun immoo ishiin kun immoo waliin baay'ataa jechuudha. Ishii beezii kana ni fudhattu. A the power of m n ta'a. M n kun waliin baay'ataa jechuudha. Inni diirra jiru immoo maanni a times b the power of n jechuun a times b the power of n jechuun a times b the power of n jechuun kan a the power of n times b the power of n. Maaliif ishii lamaan isaanii kana haammatee waan jiruuf a fi b jechuudha. A fi b waan haammatee jiruuf lamaan isaaniitiif dhaabata jechuudha. N kun lamaan isaaniitiif dhaabata. Kanaafuu a the power of n times b the power of n ta'a jechuudha. Irra kan jiru immoo a over b the power of n jechuun immoo innis akkasuma lamaan isaaniitiif dhaabata. Paaworii n kun jechuudha. A dhaafis b dhaafis yeroo kana maal ta'a? A the power of n over b the power of n ta'a. Lamaan isaaniitiif ni dhaabata. N jechuudha. A the power of n over b the power of n ta'a jechuudha. Kana qabachuun dirqama ta'a jechuudha. A dhaa hanga
eedhaa hanga f jiran kana qabachuun dirqama ta'a. Maaliif seera isaan kana bartan malee isin rakkisuu danda'a yeroo exersaayisii garaagaraa yeroo hojjettan iddoo baay'eetti isin waan barbaachisuuf dirqama kana qabachuun beezikiidha jechuudha. Baay'ee murteessaadha isaan kana baruun. F'n immoo maal jedha? F'n a the power of m over a the power of n jedha. Kana jechuun gaa asirratti beezii kan gubbaa beezii inni kan gubbaa eenyudha? Inni gubbaarra jiru jechuudha. Beezii inni gubbaarra jiru beeziin eedha. Eedha. Kan isa jalaa beeziin eenyudha? Innis akkasuma eedha jechuudha. Kanaafuu beeziin isaa erga wal fakkaatanii yeroo kana jechuudha. Beeziin isaa wal fakkaate taanaan asitti gaa paawuriin isaa immoo garagaradha. Inni kun m'dha. Inni gubbaarra jiru m'dha. Inni jala jiru immoo n'dha. Asitti beeziin isaa wal fakkaata waan ta'eef yeroo kana maal goona? Beezii ishii gubbaa qofa fudhanna. Ishii gubbaa qofa fudhattanii paawurii ishii jalaa immoo jechuudha. Inni kana negatiivaan ol dabarsitu jechuudha. Kana jechuun a the power of ishii kana isaa fudhanne isa gubbaa kanarraati kan nuti fudhanne. Isa gubbaa a the power of m ishii jettu kanarraa beezii isaa fudhanne. Beeziin isaa eenyudha? Eedha jechuudha. Erga fudhannee a the power of m minus n jennaa jechuudha. Nniin ishiin kun immoo ishii negatiivaan kan ishiin ol dabartu jechuudha. Yeroo kana negatiivaan kan ishiin ol dabartu. A the power of m minus n jechuun immoo yeroo isa immoo akkamiin barreessitu? Akkuma kitaaba keessan irratti argitan yeroo gad dabarsitan jechuudha. Isa immoo yeroo gad dabarsitanii barreessitan a the power of m minus n jechuun walqixa 1 over a the power of n. Ishiin asitti n'dha. N minus m ta'a. Maaliif yeroo gad dabarsitan inni poozitiiva ture kun poozitiiva kan ture m'dha miti, inni negatiiva ta'a. Inni poozitiiva ture negatiiva ta'a. Inni negatiiva ture immoo poozitiiva ta'a jechuudha. Asitti m'tu poozitiiva ture, asitti immoo yeroo gad dabarsitan maal ta'a? M'tu negatiiva ta'e jechuudha. Asitti n'in negatiiva ture, yeroo gad dabarsinu immoo 1 over yeroo jennee barreessinu immoo jechuudha. 1 over jechuudha yeroo ishii kana deebisnee barreessinu maal ta'a? Inni negatiiva ture immoo poozitiiva ta'a jechuudha. Kun asitti n'in keenya poozitiivadha. Kun akkuma kitaaba keessan irraa argitanitti jechuudha. Kun asirraa hubachuu dandeessu. Itti aansuudhaan immoo maal argina? Exercise 3.161 argina. Otoo isa ilaaliin dura activity itti deebinee waan nuti generalized goonu ni jira. Kun akkuma asirratti argitan what can you generalized nuun jedhee nu gaafateeti jira. Maal dhagaa nuti generalized goonu? Mee let jennee haa kana. Let x is the power of n equal to k haa jennu. X paawarii n walqixa k haa jennu. Nniin keenya yoo ivinii ta'e jechuudha. Nniin keenya ivinii yoo ta'e nniin walqixa ivinii yoo ta'e jechuudha. Ivinii yeroo jennu gaa 2, 4, 6, 8 isaan kana yoo ta'e jechuudha. Isaan kana yoo ta'e nniin jechuudha. Paawarii ishiin kun jechuudha. Paawariin x kana jechuudha. Gatii x yeroo barbaannu maal goona? X'n walqixa yeroo kanaa jechuudha. X'n walqixa root of n k plus or minus jennaa jechuudha asitti. X'n walqixa plus or minus jechuun dirqama jechuudha. Maaliif yeroo nniin keenya ivinii ta'u jechuudha. Nniin keenya yeroo ivinii ta'u plus or minus jennaa jechuudha. X yeroo barbaannu. Plus or minus root of n k jenneet barbaannaa jechuudha. Gatii x yeroo barbaannu jechuudha. Yoo nniin keenya immoo ivinii ta'e,
Even yoo ta'an yoo n keenya immoo odd ta'e. Mee haa ilaallu. N keenya immoo wal qixa odd yoo ta'e. Odd number yoo ta'e jechuudha. Maal jenna? X akkamiin barbaanna? X wal qixa root of n k jennaa jechuudha. Isa duraa n keenya even yoo ta'e n keenya jechuudha. Isa duraa irratti maal jenna? Plus or minus jenna. Asitti jechuudha. Plus or minus jenna. Takka positive takka negative kan nuti hojjennu jechuudha. Yoo n keenya even ta'e garuu asirratti n keenya odd taanaan takka positive takka negative jennee hin hojjennu jechuudha. Kanaafu maalidha nuti generalized goonee lafa keenya jechuudha. Amma n keenya yoo odd ta'e x wal qixa maal jenna? Root of n k jennaa jechuudha. Root of n k jennaa. Yoo n keenya immoo yoo n jechuudha even ta'e jechuudha. X wal qixa maal jenna? X wal qixa plus or minus radical n k jennaa jechuudha. Root of n k jenna jechuudha. Kan adda baafadha. Ishiin kun yeroo n keenya even taatudha. Yeroo n keenya even taatu plus or minus root of n k jenna. Yeroo odd ta'u immoo jechuudha. Ishii kanadha kan nuti barbaannu jechuudha. Kana nuti waliigala generalized goonee lafa keenyu. Ittaansuudhaan exercise 3.161 argina. Innis maal jedha? Solve the following equations. Egaa solve haa goonu. Gaaffii irraa haa kaanu. 3 the power of x equal to 81 jedha. Kana egaa akkamiin hojjenna? Ishii kana faana wal fakkeeffachuudha kan nuti deemnu jechuudha. Kana jechuun beezii ishii kana faana wal fakkeeffachuudha. Ishii kana beezii ishii 3 gochuudha kan nuti deemnu. Akkamitti beezii isaa 3 goona? Kana eenyu faana wal qixa 81. 3 the power of x equal to 81 jedhamti. Kana jechuun 3 the power of x equal to 3 the power of 4. 4 faana wal qixa. 3 the power of 4 eenyu faana wal qixa? 81 faana wal qixa. Egaa asitti beeziin isaa tokko nuuf ta'eeti jira. Beeziin isaa tokko nuuf ta'eeti jira taanaan paaworiin inni gubbaa isaa wal qixadha jenneet kan nuti hojjenne jechuudha. Nootii dura hojjenne keessatti jechuudha. Kanaafuu x'n wal qixa 4 jenna jechuudha. Kanaafuu gatiin x 4dha. Gaaffii birra jiru immoo haa ilaallu. 5 the power of x equal to dhibbaa fi meeqadha? Dhibbaa fi 25 jedha. Amma gaa beezii ishii kana faana wal fakkeeffanna. Isa kam? Ishii kana jechuudha. Akkamiin wal fakkeeffannaa? 5 the power of x equal to meeqadha? Dhibbaa fi 25 miti. Kana jechuun 5 the power of x equal to 5 the power of meeqa faana wal qixadha? 5 the power of 3 faana wal qixadha. Dhibbaa fi 25 jechuun 5 paaworii 3 faana wal qixadha. Kanaafuu beezii ishii wal fakkeeffanneeti jira gama lamaaniin jechuudha. Sana booda ishii gubbaa kana kan nuti mallattoo wal qixaa fayyadamuudhaan kan nuti gatii x barbaannu jechuudha. X wal qixa maal jenna? 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun akkuma duraa nootii keessatti kitaabni keessan isin ibse a the power of x equal to a the power of y jedhamti. Kun wal qixa taanaan maal jedha? If and only if x and y is equal nuun jedha. Kanaafuu beezii ishiin kun wal qixa erga goonee booda jechuudha. X fi y wal qixadha nuun jedha. Kanaafuu asirra dhaabanneet hojjechuu dandeenya jechuudha. Asirra dhaabanneet kan nuti hojjennu. Ittaansuudhaan immoo siirra kan jiru immoo
2 the power of x equal to 1 over 8. 2 the power of x equal to 1 over 2 the power of 3 kana faana wal qixala. Sana booda erga kan arganne maal goona ishii kana ol dabarsuun dirqama ta'a jechuudha. Ishii 2 the power of 3 ishii jettu kan ol dabarsuun dirqama ta'a jechuudha. Kana irra ol dabarsuun meeqa arganna 1 over osoo hin taane maal goona 2 the power of negative 3. 2 the power of negative 3. Maaliif yeroo ol dabarsuun inni positive ture negativean ol darbaa jechuudha. Kanaafuu negative 3 faana ol dabarsina siin jedheetan jira. 2 the power of x jettu 2 the power of x equal to 1 over 8. 2 the power of x equal to 1 over 2 the power of 3. Kana jechuun immoo 2 the power of x equal to 2 the power of negative 3. Amma gaa beezishii wal fakkeeffanneeti jira. Power isaa ilaalla. Power isaa asii x'n wal qixa maal jenna negative 3 faana wal qixa. X'n equal to negative 3. X'n negative 3 ta'a jechuudha. Gatii x as galchitanii ilaaluu dandeessu. Gatii x yeroo as galchitan isiniif mirkaneessaa jechuudha. Asis isa arganne gatii x meeqa arganne? 3 arganne miteesi? 3 arganne biirra kan jiru jechuudha. 3 otoo as galchitanii hin argattu. Akkasuma isa irra jiru immoo meeqa arganne? 4 arganne. Isas otoo 4 as galchitanii bakka x isiniif mirkaneessaa jechuudha. Isiniif mirkaneessa. Itti aansuudhaan immoo diirra kan jiru haa ilaallu. Diirra kan jiru immoo akkamiin hojjenna? 4 the power of x equal to 1 over 64 jedhamti. 4 jechuun 2 the power of 2 dhamti. 4in wal qixa eenyu faana wal qixa? 2 the power of 2 faana wal qixa. 2 the power of 2 faana wal qixa 4 jechuun. Kanaafuu maal goona 2 the power of 2 barreeffannaa jechuudha. Asitti 64dha. 2 the power of 2 the power of x jennaa jechuudha. Equal to 1 over meeqa ta'a? 1 over 2 the power of 6. Maaliif 64 kun 2 the power of 6 faana wal qixala. Kana booda maal goona 2 the power of 2x ta'a. 2 the power of 2x ta'a. Ishiin kun akkas saammattuu keessa galchaati. 2 the power of 2x ta'a wal qixa. Ishii kana immoo yeroo ol dabarsitan jechuudha negatiivaan dabarti ishiin kun. Ishiin positive turte kun 2 the power of 6 kun yeroo ol dabarsitan maal ta'a? 2 the power of negative 6 taati. Kanaafuu 2 the power of negative 6. Amma gaa asitti beezisa wal fakkeeffanneeti jira. Beezisa wal fakkeeffannee jira. Asitti 2 asiin 2dha. Asiinis 2dha. Beezisa erga wal fakkeeffannee power isaa gara power isaa deemna. Power isaa 2x equal to negative 6 jedha. Ishii kana ganaaf qabadha. 2x equal to negative 6 jedha. 2x equal to negative 6 jedhamti. Over 2 jenna. Over 2 jenna. 2dhaan bada. X'n wal qixa meeqa ta'a? Negative 6 hiruu 2 meeqa ta'a? Negative 3 ta'a. Gatiin x keenya meeqadha? Negative 3. Negative 3 yoo as galchitan isiniif mirkaneessaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo example 2 haalaan. Solve the following equation jedha. Asirraa kana hojjechuun agas mara isin rakkisu solutionii isaa keessatti isiniif hojjetee jira. Akkuma asirratti argitan maal gootu jalqaba beezishii wal fakkeeffattu. Beezishii yeroo wal fakkeeffattan kunoo 8 jechuun 2 the power of 3 jechuudha. 8 jechuun 2 the power of 3 jechuudha. Kanaafuu akkuma asirratti argitan isinii hojjeteeti jira kitaabni keessanii.
mee nuti irma deebi'een isiniif ilaalu isiniifan hojjedha. Maal jedha? 8 the power of x equal to meeqa jedha? Walqixa meeqaati? 16. Amma gaa beezisaa wal fakkeeffachuudha. Beezisaa yeroo wal fakkeeffannu 8 jechuun to the power of 3 dha. To the power of 3 the power of x jedhamtire x jenna. Equal to 16 jechuun immoo to the power of 4 faana walqixa. Amma gaa ishii kana seechee baay'isuun keenya dirqama ta'a jechuudha. 3 fi x to the power of 3x equal to the power of 4 to the power of 4 dha. Amma gaa beezisaa erga wal fakkaatee maal goona? Power isaa bira deemuudhaan kan nuti gatii x barbaannu jechuudha. Isas akkamiin barbaanna? 3 the power of x equal to 4 dhaan tire gatii x yeroo asirraa barbaadan over 3 jettu. 3 dhaan bada xin meeqa arganna? 4 over 3 arganna jechuudha. Kunoo kitaaba keessan irrattis isiniif kaayetii jira. Birra kan jiru immoo yeroo ilaallu jalqaba irratti bakka beezisaa wal fakkeeffachuudhaaf kan isin deemuu qabdan jechuudha. Beezisaa wal fakkeeffattu. Kunoo akkuma argitan beezisaa asirratti wal erga fakkeessee asirratti beezisaa 2 dha. Asirrattis 2 dha. Gama lamaanii jechuudha. Mallattoo wal qixaan gamanaa fi gamanatti jechuudha. Gamaa fi gamanatti mallattoo wal qixaa gamaa fi gamanatti beezisaa wal fakkeeffattu. Erga wal fakkeeffatanii booda gara paaworii isaatti deemtu. Gara paaworii isaa eenyudha? X plus 4 equal to 5 ta'a. Sana booda asiin gatii x yeroo barbaadan xin wal qixa 5 minus 4 ta'a. 4 negatiivaan as darbaa jechuudha. Kana jechuun xin wal qixa meeqa ta'a? 5 irraa negatiiva 4 yeroo ta'an 5 irraa 4 yeroo dhuftan meeqa ta'a? 1 argattu jechuudha. 1 argattu gatiin x keenya 1dha. Akkasuma c irra jirus jechuudha. Bifuma kanaatiin kan isin hojjettan. Maal gootu? Beezisaa wal fakkeeffattu jalqaba. Beezisaa erga wal fakkeeffattanii beezisaa wal fakkaate taanaan ishii paaworii ishii kana bira deemtu. Paaworii ishii meeqadha? 2 times x plus 4 equal to 3 jedha. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa ta'a? 2x plus 8 equal to 3 ta'a. Sana booda 2x equal to 3 minus 8 gootu maaliif 8 negatiivaan as darbaa jechuudha. Yeroo mallattoo wal qixaan gamanatti jechuudha. Sana booda inni kun meeqa arganna? 2x equal to meeqa ta'a? Negative 5 arganna ishii kana jechuudha. Over 2 jettu. 2 dhaan bada x meeqa ta'a? Negative 5 over 2 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya negative 5 over 2 arganna. Exercise 3.162 haa ilaallu. Solve the following jedha. Gaaffii irraa gaafa kaanu maal jedha? For the power of x equal to 32. Kan akkamiin hojjenna? Amma gaa beezisaa wal fakkeeffachuuf kan nuti deemnu jechuudha. Beezisaa wal fakkeeffachuuf kan nuti deemnu. Beezisaa gaafa wal fakkeessuun maal goona? 4 kana jechuun 4 jechuun to the power of 2 faana wal qixa. The power of x jennaa jechuudha. Kana jechuun for the power of x jechuun isa kana faana wal qixadha. Isin asirratti isinii barreessa jechuudha. To the power of 2 the power of x kana faana wal qixa jechuudha. 32 jechuun immoo eenyu faana wal qixa? To the power of 5 faana wal qixa. Ishii kana immoo akkamiin barreeffattu jechuudha. Ishii 2 kana the power of 2 ishii 2 kana jechuudha. Ishii kanaan baay'iftu x kana yeroo kana maal ta'a? 2x ta'a jechuudha. Kanaafuu to the power of 2x equal to the power of 5 ta'a jechuudha. Kana booda gaa beezisaa asitti wal fakkeeffanneeti jirra. Beezisaa erga wal fakkeeffannee paaworii isaa deemnee ilaalaa jechuudha. Paaworii isaa mallattoo wal qixaa fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu. Kana jechuun 2x equal to 5 jennaa jechuudha. 2x equal to 5 jenna. Sana booda 2x
equal to 5 erga jennee over 2 jenna over 2 jenna. 2 tuudhaan bada x meeqadha 5 over 2 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya 5 over 2 arganna jechuudha. Ittaan suudhaan immoo birra kan jiru haalaallu. Birra kan jiru haalaallu. Maal kan nuti deemnu jechuudha. Kan nuti hojjechuuf deemnu beezii isaa wal fakkeeffachuu qabna jechuudha jalqaba. Beezii isaa erga wal fakkeeffannee paaworii isaa deemnee gatii x barbaaduun nuuf salphaadha jechuudha yeroo kana. Maal goona 3 is the power of 2x minus 1 equal to meeqaati? Meeqadha jechuudha ishiin kun 243. Ishii kana maal goona jechuudha 243 kana beezii ishii kana faana akkamiin wal qixxeessina kan jedhu ilaalla. Maal goona 3 is the power of 2x minus 1 equal to 243 jechuun immoo eenyu faana wal qixxadha? 243 jechuun 3 is the power of 5 faana wal qixxadha. 243 eenyu faana wal qixxadha? 3 is the power of 5 faana wal qixxadha jechuudha. Amma gaas irratti beezii isaa wal qixa erga ta'ee beezii isaa 3 dhaan asitti wal qixa erga ta'ee maal goona paaworii ishii kan mallattoo wal qixaaf fayyadamuudhaan kan nuti gatii x barbaadnu jechuudha. Kana jechuun 2x minus 1 equal to 5 jennaa jechuudha. Sana booda asirra gatii x barbaaduun nuuf salphaadha. Maal arganne 2x minus 1 equal to 5 jennee irraa mitiire maal goona 2x equal to 5 plus 1 jenna. Maaliif negative 1 kun plus dhaan as dabarti jechuudha. Yeroo as dabarsan plus dhaan darba. Kanaafu 2x equal to 6 ta'a. Over 2 jenna. Over 2 jenna. 2 tuudhaan bada gatiin x keenya meeqa ta'a? X wal qixa 6 hiruu 3 feroortan 6 hiruu 2 feroortan meeqa arganna? 3 arganna jechuudha. Kanaafu gatiin x keenya wal qixa meeqa arganna? Meeqa arganna jechuudha? 3 arganna. Gatiin x keenya 3 dha. Gaaffii seerra jirtu immoo haalaallu maal goona jalqaba beezii isaa wal fakkeeffachuuf kan nuti deemnu jechuudha. Beezii isaa wal fakkeeffachuuf gama lamaaniinuu jechuudha. Akkamii wal fakkeeffannaa? 32 jechuun 2 the power of 5 faana wal qixa the power of x jenna jechuudha. Wal qixa 2 the power of x plus 4. Asirratti jechuudha paaworii ishiin kun jechuudha. Ishiin kun paaworiin ishii kana 5 baayisu x faana baay'atti yeroo kana maal ta'a 2 the power of 5x to the power of 5x equal to 2 the power of x plus 4 ta'a jechuudha. Amma gaa beezii isaa wal fakkeeffanneeti jira 2 arganneeti jira gama lamaaniinuu jechuudha. Sana booda paaworii isaa deemneet mallattoo wal qixaa fayyadamuun kan nuti hojjennu jechuudha. Mallattoo wal qixaa gama lamaan isaa gidduutti fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu kamiif kam gidduutti 5x fi x plus 4 ishii jettu kana gidduutti mallattoo wal qixaa fayyadamnee kan nuti gatii x barbaannu jechuudha. Amma gaa nuti qabnu 5x equal to x plus 4 kan jedhu kan nuti qabnu maalan isiniin jedhe 5x equal to x plus 4 kan jedhudha. Sana booda 5x minus x ta'a. Maaliif ishiin kun mallattoo wal qixaatiin as dabarti. Maaliif positiiva turte as yeroo dabartu negatiivaan dabarti jechuudha. Negatiiva wal qixa jenna gaa wal qixa 4 jenna jechuudha. Sana booda kun meeqa ta'a? 4x ta'a. Wal qixa 4 arganna over 4 jenna over 4 jenna. 4in 4 dhaan bada x qofannoo hafa 4 hiruu 4 meeqadha? Tokkodha jechuudha. Gatiin x keenya wal qixa 1. Kanaafuu gatiin x keenya meeqa arganne? Wal qixa 1 jechuudha.